Adam namni jalqaba cubbuudhaan karaa jumnaan Yesoon ko saaqaa dhufe Arfi du'aa daffiseetu harka duwwaattan binaan mootummaan si ol kufe ofii dhufee nuuf du'ee du'a keessaa ol ka'ee Ake mirga baatae achi modonuuf qabe numori gasa kamna galma keenya nan kanu warni yaadaan qabe holki awwaala saati dhagaan irra tuulamnaan eegduun bira dhaabamnaan Yesoon keessaa ol ka'e Akkabdachiisee ture bartoota isaatti argamuuf Galiilaatti ol ba'ee du'aa ka'eera jettee misiraachoo dubbattee Maariyaam dubartii suni ani sarara lallabaa Yesuus du'aa ka'eera warri dhaamsa eeddanii sodaachaa kan jirtanii Yesus du'a ka'eera mirga abbaa taa'eera achi doonuuf qabeera Yesus du'a ka'eera mirga abbaa taa'eera achi doonuuf qabeera mirga saanu kaa'eera Yesus du'a ka'eera mirga abbaa taa'eera achi doonuuf qabeera mirga saanu kaa'eera Yesus du'a ka'eera mirga abbaa taa'eera achi doonuuf qabeera mirga saanu kaa'eera Jabatu utuku bakabani ijaan argaane botu dibata foolii tolu harkatti qabatanii humna isaaniif yaadda'a eenyutu garagalcha waliin jechaa dhaqanii nagichis garagalee awwaalli isaas banaadha yemmuu bira gaanii warri sodaan garaa isaanii raasuu ergamaa arganii du'aa ka'uu Yesuus Kiristoos bartootatti himanii warri sodaan garaa isaanii raasuu ergamaa arganii du'aa ka'uu Yesuus Kiristoos biyyatti lallabanii inni sin fanniftanii du'aa ka'ee duuti sabooda beera du'aa ka'ee awwaala keessan jiru du'aa ka'ee mirga abbaa ol ba'eera du'aa ka'ee Yesoon ilmi Waaqayyoo du'aa ka'ee goota cubbuu namoota du'aa ka'ee erganiilee yaasisee du'aa ka'ee ajjeesaan miti goota du'aa ka'ee reebicha fannoo irratti du'aa ka'ee dafqaaf dhiiga tururee du'aa ka'ee ulfina guddaa argatee du'aa ka'ee dhiphina isaa xumuree Yesuusin jibbuu keessa barabbaa jaallatanii biraa afarka kaastu
qajeela mormitanii Yesuusin jibbuu keessa Barabbaa jaallatanii dira afarka kaastu qajeela mormitanii luboonni rangafoonni manguddaan sabaa hundinuu Piilaaxoos itti iyyatu jedhanii Yesuusa fannifamu gidduutti dubartiin tokko abjuutti waa argite Yesuus nama qajeelaadha homaan godhinaa jette inni garuu calluma jedhee hin deebisuun gaaffii jaalala baasaa isa waaqarraa fiixaan baasuudhaafi inni garuu calluma jedhee hin deebisuun gaaffii jaalala baasaa isa waaqarraa fiixaan baasuudhaafi Manni qulqullummaan diigame guyyaa sadii gidduutti deebifamee ijaaramu dubbiin raajotaas fiixaan baafame innoo qaama Yesuusii dhugaansaa yoo laalamu Yesuun fannifameera du'ee awwaalameera socho'ii lafaa ta'e achi keessaa ka'eera dhagaa awwaala sarraa ergamaa waaqaa ta'e du'a ka'uunsaa anaaf jireenya ta'e dhugaa qabna Yesuun fannifameera dhugaa qabna du'ee awwaalameera dhugaa qabna socho'ii lafaa ta'e dhugaa qabna achi keessaa ka'eera dhugaa qabna dhagaa awwaala sarraa dhugaa qabna ergamaa waaqaa ta'e dhugaa qabna du'a ka'uunsaa dhugaa qabna nuyiif jireenya ta'e inni sin fanniftanii duuti sabooda beera awwaala keessa jiru mirga baatol ba'eera Yesuun ilmi Waaqayyoo Waata cubbuu namoota erganiilee yaasisee ajjeesaan miti goota reebicha fannoo irratti dafqaaf dhiiga turure ulfina guddaa argate dhiphina isaa xumure